garaa ummaati yaa kasatti deebi'ee lammada gaafa isiidhaaf gajjee isii jalatti jiraadhee isiidhaaf gajjee sodaa isiitiif ganaa jalaa gachallisee aan urjii miti haga kana duraatu jechuun aan sodaa osoo hin taane kabajaa haaliitiif irra deebi'eetiin isinti ilma daawwatotaaf kabajamtu ta'ii kabajaa haaliitiif mana naa baddan isii sodaadhu. Akkuma beekamu yaani meeshaa kiyya simureetiin deemu jira waan isiin barbaadu hundi taachi as booda naaf si wolfaame wal garra kunisii jee meeshaa kiyya achi galchuudhaa deemu meeshaa kiyya kana manuma isitti guureetiin isii garsiisa isii waan feetu haa himtu as booda maal feetii kunoo karaan deemu jira akkana meeshaa kiyya guuree deemu jira mee maal feeti waan isiin feetu kunoo meeshaa kiyya ammaan tana guuree mana achitti galchuudhaa deema dhiirummaa kiyyaan gardeemi dhiirummaa kiyyaan mana isitti meeshaa kiyya galchuudhaa deema waan isiin fiddu as booda naaf si wolfaame nadhoo koliitii erga waliin jenne isiin dhiirummaa tam gabaatteeti kunoo ammaa tana meeshaa kiyya manarraa baasiti manuma isitti guurraa deemu dhiirummaa kiyyaan dhiirummaa qabu saniin gardeemi guuree mana isitti isii galchisaa isin dhiirummaa tam qabdu kun akkanatti ilaalaa akkanatti meeshaan achitti galchuudhaa deemaa manuma isitti urjii dhiirummaa qabaa waa isiin dhiirummaa qabaa naaf isiin as booda wal faamna dhiirummaa isiitii fi ta urjii as booda wal gargarsiisu naaf isiin anaaf isii keessa tokkummaan magaalaa kana keessa jiraataa akkuma jeequu irraatti akkuma akkaa jirtan shaara illee arkuu jirtanii meeshaa kiyya baasee mana kiyya duraan meeshaa qollofadee deemu jira meeshaa mana kiyyarraa baaseetiin akkana galchutti kunoo manuma isitti waan isiin fidisa waan isiin nagootu naaf isiin wal faamnaa wal garsiisa jeetiin jira kun akkuma gartan karaan deemu jira haga kana duraatiin zimzim jira jechuu akka nama isii sodaatutti caljee jiraachuu jira erga isii kar kana nutti daawwataa kabajamtoota kiyya isiin dhiirummaa isii ana agarsiistu akkuma isin jee kun meeshaa kiyya fideetiin dhufe manuma kanatti manuma isii kanatti na guuree isii garsiisa na duraa kana man isii kanaan mana isiin ittiin galtu naan jettee kana kophaa kun tuffana meeshaa kiyya fideetiin dhufe akkuma logga karaa deemu sawwaree isinitti garsiisee meeshaa kiyya ol guutiin jira manuma kanatti asuma guuree isii garsiisa isiin dhiirummaa tam qabaattee afaan baltee ana baatee moo isiin urjiin dhiirummaa isiin garsiisti asumatti na guuree isii garsiisa dhiirummaati yaani haa kana hunda kale godhe waan biraatti fakkaatti isii bira waanuma isiin fidsan isii ilaala waanuma isiin fidsan garteeni saniin isii ilaala. Akkuma argaa jirtan daawwattoota kabajamtoota kiyya meeshaa kiyya fideetiin dhufee kunoo galcheessiti galche maal fidiriiroo ifa jeestii moo akkamiif gooti ifa jeestii moo akkamiif gooti akkamiif goota kunoo fide gaa mana kanatti galchee dhiirummaa tiyyaan kunoo daawwattootaaf kabajamtoota kiyya arguu jirtan mana kana meeshaati illaa gartee hundatti ol guuree meeshaan ganaa ala jirti ganaan ol guuru jira xaara gadhee manni mana kiyyaa tolfadhee ganaa pataajii keessa taa'ee keessatti rahaa godha waan isiin fidduu isuma laala erga isii kana dhufteete kana hin dhufte jechuun duraan akka nama takkatti duraan asumaan gara jeetiin kee meeshaa tanaaf akka wartimi meeshaa tanas hin baasu walaati jallee fidadhee naaf fudhatees isii as gootu argadhee manni mana kiyyaa argadhee fudhadha isiin dhiirummaa sun qabaattee urjiin beeku isiin urjii waan isin taate waan ta'e gartee na galte mana nan barbaadee biyyatti meeshaan kiyya kana meeshaa kiyya ni beektamii galfadhee kun manni mana kiyya kunoo arki gaa as booda naaf itti wal faamna jaahis urjii kamii beekta urjiin dhiirummaa isii kun as garsiisteeti yoo dhiirummaa itti akkami garsiifta urjii as booda gaa naaf isii wal faamu meeshaa takka nambisuu ala kanatti ol guuree si beeksisa dhiirummaan isee kanumaami isii dhiirummaan isee kanumaami kunoo mana kiyya laa mana kiyya gaa ganaan irraa dalagee isii gartee ganaan jiruu isii jiruu isii ganaan gana jiruu jibbitooti wal faamna kunoo naafeeti manni akka mana kiyyatee kunoo argira mana keetiimi alhamdulillah kunoo gaa anas ni tolchaa osmeete ajaa'iba wayii galfi keessanii mana kiyyaa mire manuma kiyya kana jaalallaan yaa budaa mana keessa jaalallee gina gosa ni fuudhantu saraa anaas manuma keessa jaalatti deemtee as deemteetu afaan bantee waan isiin as keessaa guurattu na dhibe hedduu takka na dhibe bas waan isiin as keessaa guurattu ni si eega manni mana kiyya gaa waan feetu keessaa ol guureetiin hunda garteemi farashadhee akka ajaa'ibatti fataa jee keessa jiraadha fataa jee maal feeti waan fataa jennee keessa jiran naaf haali garteemi
ergasii as booda ganaa waan godhamuu qabu hunda godhannee aruuzas maal taate isin ganaa garaa isin gubata areenumaa meeshaa sana fixuu faa gaafa dubbatti naaf sinna dhokani tolfaa hay zim jalaajeetiin barboo isin irra boogeesse waa hedduu waamee kana gooti isin waamee kana gooti kana hunda jiraan calisu jira malee isin sodaatti fakkaattee kabajaa Khaalidiif Khaalidummaan usnaan jee ismaaf jee hayyee jee waa hedduu ta'u ture kanuma manni si akkasi fidee mana kana kutoofadha afeetiin jira maal feeti kana akkuma arkaa jirtan jechuudha daawwattoota kabajamtoota kiyya agartanii turtan isiin waan isiin nagoote isiin dhiirummaa tam qabaatteeti haa ammas deebitee lammadanyaa yaanii yeroo duraatiif jalqaba isumaatu mina kadhachuu jira mina takkaa dubbisi kadden beeku tiyyaatu ni maraatte walleenu Khaalid jette Khaalid kana afaanii fudhatte afaan isin buu ni maraatte gaayi arra dhiirummaa tiyyaan meeshaa tiyya fidee galchi gaamana kanatti tamam kunis kiyyaa as booda ati dhiirummaa qabsaniini anaaf itti walfaamna dhiirummaa qabsaniini dubbattarra booda as deebitee urjiin tanumatti gartan urjiin abbaa feeteef akka gadi hin jenne hin beeytooti akka abbaa feeteef gadi hin jenne wallaahi billaahi mana kana keessaan si baasa malee mana keessa kana keessa urjiin baatu hin jirtu mee waan ati fiddu sanis ilaalaati dhiirummaa qabdaati ati garteemi tamam dhiirummaa qabdaati mee hafuura takka baasi nadhoo kati yaakatiif iftaati hin beeytu dhiirummaa qabdaati hafuura takka baasi akka nadhoo taati hin beeytooti akka nadhoo taati bara nadhoodha dhiirseeti moo xarraggitti kana tolii gafi fiidee aan jechuun bara tamam dhiirummaatiin agarteenis akkasumaati sirraan kan fudhate jechuun miikaa fidee fuudhanna keessaa miikaan kee wanta kana godhu miikaa fuudhanna keessaa fi wanta kan ta'an obboleetti tiyyaa aan jechuun urjiin sanuma tanuma akkas sirarratti wanta siisiifti sani garteemi sugubba baate akka sukkaamsiseera tiraazidha afaan keessa cuqaalsanii aan urjiin nagarteemi dhiirummaatiin nagarteemi akkasii cuqaalee akkana si godhe hin garre abbaa fedheef akkana gadi hin jenne illee osoo beektuti harkaatummaan kan kee garteemi harkaatummaan kan kee naaftee wallahi harkaan kan kee garteemi waan fide hin qabu waan fide hin qabdu mataa kan kee garteemi nagubee maraachitee iforeessu jirta malee mana ati irraa si baasa mana xiyyaa bai mana kan kee kanaami kun dhiirummaati yaa fidee afadde si garseega dhiirummaati yaa afadde yoo harkaatan godhe jettee obboleetti tiyyaa mana kana keessaan si baasa as keessaa garteemi mana kana hunda naaf istituma as keessaa deemta malee mataa keetiin urjii as keessaa baasa rafi firaa dhabi rafteetuma firaa dhabta ana jechuun urjii wanta kana godhuu hin dandeessu naguma ol fiite gaffii damee Khaalid heerumeetiin si garsiisa. Khaalid heerumeetiin abbaa mana kiyyaa godhadhee haadha mana isaa ta'eefi si garsiisa. Mee waan ati fiduu si laala mee maa mataan si wayyaa obboleettiti bari maraachitee bari wareettee urjii wanta akka godhuu hin dandeessu urjii garteemi qeensa irraa buqqaasuu hin dandeessu. Xurii qeensa jala irra baasuu hin dandeessu urjii. Urjii jechuun wallahi billahi akka nama takkatti yoo abbaan hin faarsin zabana ammaanti nama faarsin jiru abbaa hin faarsa. An jechuun mangistiidha. Jechuun garteemi namni akka kiyyaa addunyaa kanarra ni jiraatu itti fakkaatu. Yoo dhugaas hin jee. An jechuun mangistiidha qaaliidhaan. Atumaa garteemi yoo keetiiti ana tana rakishin si fakkaate. Alhamdulillah garuutu if kabaja warri ni garteemi hundummaan keessanuu warri garteemi yoo jaarsii keessan deemee dhalaa isinirra jaalate afaan bantan gaafa inni dhalaa isinirra jaalate isinis jechuun garteemi onneen isin keessatti hin duuneeti garteemi namni onnellee dhabu sombaan nama dutaati deemaati dhiira akka isaa jaaladha dhalaa akka keessanii gaafa deemee jaarsa keessanii isinirra jaalate jaarsa kee gaafa maal jaadu garteemi haadha manaa osoo manaa qabu osoo maal jaadu ati dhalaa akka tiiti deemee gubbaan laala sumaatutu garteemi akka gara hin qabne. Tana sininja obboleetti tiyya deemiti gaafa jaarsa kan kee ati garteemi kabajaa gootee fi isa kana kabajaa gootee fi jaalla isaaf kannite deemee dhalaa akka teetii si gubbaan ija qaarsa dhalaa akka keetii hin laallatu. Tamam ammoo gaafa jaarsan kee deemee alatti dhalaa biraa jaalalaalu eegale ati afaan bantee jala alatti hin bahin gaafa silaa inni mana keessa jiru qabachuu wallaalti erga dalabbee qabdee manatti deebisuu hin dandeessu afaan bantee ni maraati qaalitti afaanii na buufadhu naaf qaaliin noo afaanii nu buufadhu haali garteemi mana si kireessatti mana la garteemi kanarraa ajaa'ibaa minaan jechu jira manni inni naa kireessu hin jiru mana yoo kireesse ittiin galu manni kiyya kan yoo barbaade isii mana naa kireessu deemu san isii asii baasee achitti hagalchu melee adhiuma mana kana abadan bi'een deemu dhiirummaati yaan hin garteemi isiin dhiirummaa isitiin isiinis akkana xargeechu jirtimi ani dhiirummaati yaan xarraq jaa akkasitti xarraq hin jiwan afaan hin banu afaan wajjin isii yooniif garteemi waan gooti kan na gooti minaan jee afaan hin banu hujiriin isii garsala urjiin beektan caggore ablee akkatti fixeetin ablee akkatti khayra keessa galchee akka shuurotti isii garsudha taas booda gana isii nan beektu yoo inan deet akka danfisee furti isin neene an urjiin garteemi anaa miti gaafas if jijjireetin deebee garaa ummaati yakasa dhaladhan gana garaa ummaati yakasa deebee dhaladhan lamada gaafan isiidhaaf gajjee isii jalatti jiraadhe isiidhaaf gajjee sodaa isiitiif ganaa jalaa gachallisee an urjii miti haga kana duraatu jechuun an sodaa osoo hin taane kabajaa Khaalidiif irra deebiitiin isin ta'in madaawwatotaaf kabajamtoota kabajaa Khaalidiif mana naa baddan isii sodaadhu
sodaa isa takkaa fi miti isin na dhokati yaati gaafa garteemi na tumte garteemi gaafsi na tumte ifin ajjeesa maali na dhokati yaa yoom harkaatu na gootii anatti harkaatu gootaati nan beetu basan beekaa saa jalisu jira nama in wajjira jalisin wallahi billahi nama gaafa ati kabajaa gooteef gaafa ati kabajaa gooteef ati jechuun ati tumaatu ati sodaatu gaafsan sodaatu akka titi hin jirtu nama hin kabajin ilma namaatiif gadi hin ji'in ammoo garteemi iftee jiraadhu ati namni sin jiraachisu namaaf jettee hin jiraattu tamaam mataa keetiif jiraatta abbaa feetee gadi hin ji'in iftee jiraadhu iftee buli malee bakka feetettuu jechuudha sanifu daawwattaaf kabajamtoota kiyya waan ani isii godhu as booda harakaate ka gootee maaliif meeshaa mana kana fitte maaliif mana kiyya meeshaa guurte mana kiyyaa bayi midhaan yaani ganaa waanuma gartee dubbii dukkatti gartee dubbii walii gatta ooftee kana maraatu mee gadaa isii dhiiraatiif dhannadhoodhaa isii dhalatte tamaam ganaa haadha waa'ee meeshaatii fi waa'ee meeshaa kiyyaa jettee kanas haa dubbattu waa'ee meeshaatii fi waa'ee manaa haa dubbattu anaa fi isiin as booda wal faamneetu akka nama takkatti nadhummaa teenya isiinis nadhoodhaan nadhummaa teenya gartee dhiirummaa teenya wal garsiisna isiin as booda naaf isiin wal faamna Khalid gartee haa xablee isin fixeetti isii ablee isin fixa angara isaan lachuutu yoo isaan karaa kanaan dhufan baatami Khalidis gaafanii fi gartee harkaatu takka mi'ee aan isaanuma afaan ganaa jechuma takka haa dhagu walaa Khalid walaa isiidha yoon isaan lachuutu shaaratti waliin isaan hin baafne iniis gartee na fakkaatee sin jaaladha minaan jechaatu isii fakkaatu jira isii ala naqa jelchu jira inni jechuun waa hedduu takkiin Khalid atileen seerate argu jira garuu Khalid jaalala si qabu osoo beektu akkanan godhatin if kabaji atileeni tamam jaalala na jiraadhu sanjidda sunsiditti tamam takkaa isii qabadu takkaana qabadu jeetiin gartee duraan isitti himee ture ati jechuun jaartii maal malatti seentee tumta ogoo jettu dubbiin teessummaa nama mul'isti maal nama mul'isti adiin tun sammuutii muqaffalaa miti muqaffalaa miti kana magaritti sammuutii wal na dileeti wal na yaaddi jechuun sammuutii yaa tamam an sammuutii yaa akka nama garitti gartee qushaasha baattee hin deemtu ummata wasaka gartee wasaka wal geessi lachuutu ummata wasaka akka waliiti erga ati kanaan dhufte Khalid atillee na yaalaa hin baatu erga kanaan dhufte atillee na yaalaa hin baatu asuma keessi gartee dhiiga si dhaabani mana kanaan boo gartee mootummaa biyya kana yoo mana kana keessa baay'inaan jee mana kana keessa rasaasna dheeti rasaasna keessa buusina jeesee raayif ka mana kana ganna baasa mere abbaa fedheef gartee mana kana keessa gadi boo mootummaa sun mana kana keessa shorroseetu mana baasa shorroqaatu nuti mere yoo rasaasna dhee mere mana kana keessa ganna baasu dandu mootummaan tamam an akka nama takkatti sitti dubbadhe Khalid takka ammoo isi tan afaanii cajji akka nama takkatti haa jiraattu masaanutti taatee yoo jiraatte haa jiraattu masaanoo teentee hin jiraadhu yoo jettee tamam mana kana baasin sinje atis dubbiidha farankiseetu musliim jetti wayisa keessa argu jira nagaafa yaarraa tarsilleetu kutti jiru arsitti illee nakaastee jirti Khalid irra guddaa takkas kasti waa argu jirati sin nakaastee jirti jaartiti yoo gattu maaltu na dhagaama jechuun olii gaffiidee akka nama takkatti jechuu akka nama na jaalatutti waa hedduu qoqopheessu jirtu cinqamtee mataa keetiin kophaa kee tamam as deebtee oga jaartiti minaan jettee waan waayitu kanaasu jirtu aniin tun qooyi maaltu na dhagaama Khalid haye garteemi jiraachuu yookaan duu filadhu ati jireenyaa fi du'a keessaa takka filadhotis yoo jiraachuu barbaadde maqaa isiin kaasini jaartii minaamin ganaa jaartii tiyyaa isiin garteemi umurduwaan jaartii tiyyaa ganaa seefan taadhagu anaa fi ate sin dhiisu arra booda kan isiin chuu kana Khalid meeshas kunoo fidii arra manatti galcheetiin jira meeshas arga mana guureetiin jira Khalid argu jirtamii fiidiyoo tana meeshas mana guureetiin jira mana kanatti waa hunda wanni hundi kiyya meeshaan laa asiin laa kunis asiin urjii moo gana akka gartee jaartii eenyu jeesii himoo barbaaddu eenyu kan siin jeesii himu feetame jaartii abbaa qabeenyaa eenyu baanti urjiin siiqa Khalid maal taate sanifu daawwattotaaf kabajamtoota kiyya warri viidiyoo tiya jalqabarra haga dhuma daawwattan galatooma isiniin jechaa ani dhiirummaatti itti garsiisuufin meeshaa tiyya fidee asii galchee harkaatti takka gootee isiin jechi takka isii afaanii bi'ee urjiidha naaf isii as booda nadhoo akka waliitii wal faamna wal garsiisna waan isiin barbaaddu isiin garsiisa isiinis garteemi harkaatuma takka gana sagaluma isii takka laata sagalee isii laa isii hasaastu meeri isii sagalee isiitti ol haatu dhageenyaan anaaf isii wal faamnas booda